haalonni tokko bakka baay'ee jira. Anumti illee jaalala kana keessatti wanti nani akka mudannootti qabu naman yeroo jalqabaatiif jaaladhe bakka haalota tokkoon namni walitti dhiyaatee carraa guyyaa wal bira ooluu qaba. Carraa guyyaa bakka wajjiniin ooluu qabna. Sababa namoota sodaannuuf yaada keenya walitti ibsannee yeroo itti jaalala keenya kana akkamitti akka itti fufsiisuu dandeenyu mari'annu hin qabnu. Sodaarraan kan ka'e jechaadha. Yoo carraa sa'a daqiiqa xiqqoo arganneeyyuu waa'ee jireenyaati kan nuti haasofnu, waa'ee hojiiti, kam gootaa waa'ee barnootaati malee dhimma jaalala keenya kana gara fuulduraatti nu tarkaanfachiisuu danda'u waliin hin haasofnu. Hojii maal qabdu waa'ee hojiitti dhiphattu hoggaatan? Yaa'u yeroo wal agarru keessatti namni amma akka ammaa kana osoo hin taane baadiyyaatti wantoota tokko waan guddataniif hojii wal gargaaruufaa jira. Wal wajjiniin bakka waa baay'ee hojjechuu jira waan ta'eef carraan sun yeroo argame daqiiquma xiqqoo qabnu sanitti fayyadamuu hin dandeenye ture. Kanarraan kan ka'e waa'ee dhimma keenyaa haasa'uudhaaf silkiin illee yeroo itti dhabamu keessatti sa'aatii akkasiitti kootu dallaa irraan bu'ina dubbisi jennee dukkana dayeeffannee guyyaa wal bira oollee ganaa immoo waa'ee jaalala keenyaa haasa'uudhaaf halkan sa'aatii lamaan bakka yeroo namni dukkanaa'e dallaa irraan wal waamnee haasofna. Kuni maalirraan kan ka'e bakka dafarree dhimma keenya kana walitti haasa'achuu dadhabudha. Tokko sodaa nama lamaffaa safuu uummataa. Aha fiiginne dhanne amma barbaadeyyuu yoo fagaate dhimma jaalalaa irratti. Dhimmi jaalalaa fageenya daangaa gochaadha. Lakki sin waa fagaattanii fakkaatanii wallahi ta'uu ni dhokoo. Akkasumas miti. Innaa kanaaf ganaa galgala guyyaa wal bira wal dhiibne halkan dallaa irra buunee maal jenne dhimma jaalala keenya waliin haasa'annee wanta haasa'anidha. Kuni maaliif ta'e yoo jettee ilaaltu sodaadha bakka yeroo jalqabaati waan ta'eef. Sodaadha. Bakka halaalatti illee nama laaltee habaluu nu garuu jaalalli duratti baay'ee ariifidha miti. Jaalalli yeroo jalqabaa ati bakka gattiin gara jaalalaatti seente. Isa ammaa kanarra garuu isa durii sana wayya fakkaata. Akkaataan ati ittiin ofitti fudhannaa keeti yeroo jalqabaa amma keessa iyya addaa dandeettii dubbii baaftee dubbachuu isaati kophaatti yaadduu fi yeroo bira geessellee akkaataa itti gargar maaliif sodaate. Kanaaf aarsaa guddaa itti kaffaltee waan kana keessa seente waan ta'eef tokko si keessaan badu lammaffaa immoo akka mudannootti achi keessatti waa baay'eetu si mudata jechuudha. Baay'ee gaariidha dhugaa rabbi. Das namaadha jechaan bakka waan akkanaa dabarsitan jechaadha. Amma immoo gara obboleetti biyya tokkotti asin dabarsa. Mijattii xiqqoo asii eenyu taphatu takka nu bira jira. Ishii dhafu kunoo silaala'e. Nuyi waa'ee mudannoo keenyaa odeessinaa. Ishiin immoo maal jedhama? Korkii taphachaa jirti. Innaa ammaa gara obboleetti biyyaatti asin dabarsa. Akkanatti siqitoo mudannoo keetillee irraa haasa'e. Fakkeenyaaf atillee shamarra waan ta'eef shamarran tokko waa tokko sirraa barachuu dandeessi jechaadha. Isaan kan warra dhiiraa kanarraallee dhiironni irraa barachuu danda'u. Akkasuma immoo shamarroonni illee kaleessa waan akkasii dabarsuu isaaniillee yaadachuu danda'u jechaadha. Innaa jaalala jechaan aarsaa baay'ee nama kaffalchiisa. Akka gizee hammaa kana namni tokko wal jaallatee shamarroota kan miidhullee baay'eetu jira. Miidhama addaa kan miidhamtu shamarroota jechaadha. Sababiin isaa gaafa itti siqan onneen shamarranii kun maal seetan jaalalaaf. Dafee seenuu dafee keessaan bahu. Dafanii seensifatu dafanii baasu immoo beektaa. Shamarrantu gaafa keenya jaalalaaf. Garaagarummaan dhiirotaa fi dubaroota gidduu dhiirri jaalala ijaarraan qabama beektaa. Laalee jechaadha. Shamarran garuu dhageettii gurraatiin illee yerootti jaalalaan qabamantu jira. Akka saayikoloojii lafa kaa'uttis ta'ee akkuma yaada nama dhuunfaa tokkootti jechuudha. Sanaaf itti fufuu dandeessi. Itti fufee obboleettii keenya gara keetti dabarsinee jirra. Anillee mudannoo jaalalaan qabu. Maal garee? Xinnoo irratti mucoon jaalalaaf hin geenye fakkaata. Yaa ta'u dhaggeeffattoota keenya. Namoota dani jaalala osoo hin ta'in
Afaafaan na mudata ture. Daa'imaan beeku homaan beeku gaxarii irraan biyyaaricha. Afaan Amaariffaan beekuun ture. Gara shaggar kana. Isu maal kino isa nama mudatu rakkina isaa Yeroo qaba. dhufe afaan beekuun ture. Kanarra afaan kanarratti waan baay'ee na mudachaa ture. Mana barumsaallee dorzootatti barataa Oromoon beekanii Amaariffaan beeku. Isaan Oromoon beekanii baay'ee rakkachaa ture. Garuu wanti seenaa ta'ee hafee namnis barumsa taa'aaf jedhee yaadu tokko mana namaa dhaqeen buna danfisu Amaaradha. Namichi goddanyaa isaa Amaaradhaa fidatee dhufe ati mana biddeen tolchiti. Kazaan buna shukkaara immoo duwwaadhaan hojjennaan baadoodhaan nu baadhee. Ani baaduu jechuun akka duwwaa ta'e hin beeku. Baaduun beeka baadiyyaa. Ani baaduun beeka malee baadoon beeku. Baduutti naa godhe naa seete. Baaduutti naa godhe seeta namni akkamitti baaduudhaan sammuu keessa nanaannee ana seenee achi seenee firiijii namaa biiffee namaa baneetan baaduu barbaada. Irraan kadhee bunni lafatti qorree waan godhu dhabnaan naqee haadha manaa sawaame baaduun jira baaduun bunatti godhanii jedhan achi dhufte namicha gaafanna maal bilenna baaduun hoo baaduun hoonnaan baaduu waadhe malee baaduudhaan Cimaana karana mudateen jedha daawwattoota baay'ee itti qoramee ergicha mana namaas dhaqee buna danfisu buna nama danfisu calan jedha Amaariffi kinoo akkasitti waan baay'ee na rakkisee siniin jedhaan kinoo mudannoo kanan qaba isaan kunillee dargaggoota warra gaa'ilaaf ga'anis isaan mudannoo jaalalaa kanaaf qabu ani immoo mudannoo akkanaan qaba. Isaan waa biti fanaan jedhanii suuqitti na ergan aanan keessa deemee baradhu Amaarota waan ta'eef gizee suuqii dhaqu iskiriptoodhuma bitachuudhaaf qophii yookiin biirii jenne qophii jechuun Amaariffaa sagantaa pirogiraam jechuun qophii jechuun isaan ani gizeen qophii jedheen isaan maadhaan jedhu naariyuu kazaan baay'ee rakkachaa ture iskiriptoo chaan deema amma suuqii san ga'utti jechaadha. Akkana siniin jedha mudannoo akkanaan na qunnamee ashaboollee bituu dhaqee hawaasa wallaalee dhaabbadha gizee namni cawoodhaan ashaboon jedhaanii namni sim jedha sonee dhaabbadhu meeqa bitatee deemaa booda qubaana itti agarsiisaa jira booda qubaana kilooti jedhaanii naa safaruu akkasittiin siniin jedha mudannoo akkanaan qaba galatooma karba. Garuu kana keessatti otoo magaalaa ta'uu baatee baadiyyaa ta'e ati baaduudhuma san qiccee geessitaaf jechuudha. Osoo argamee jechaadha. Qiccuu miti yookichayyuu yaaliin kiyya tattaaffindi baaduu barbaadaan jira. Nadhabe malee. Ilmatti goota fi jechuudha. Ittaan godha bandu. Aannan illee odoo ta'e natti aannan godhatu Baaduu fi baadoon ikkoo gargari. Ani garuu sammuun kiyya baadoo waan hin beekneefu baaduun beeka. Baadoo gaafa jedhan baaduu dhume dheetan baadicha barbaaduudhaaf yaalii taasiseera. Nadhabe malee mana keessa. Nama barabaraa turte. Barabaree waan baay'ee laalee yaa'u adamnaanaan booda gara olaanutti dabarsee akkasitti kun na mudateen jedha. Innaa waan ajaa'ibaati dhugaa rabbiin mudannoon kee keessa fataa jennee jirra. Hedduu takka galatoomisiin jenna obboleetti kiyya. Egaa sagantaa keenya gara goolabuutti deemaa jirra. Mee waan dubbatta yoo qabaatta mucattii tana alaalanna. Akkanatti gaafa. Baachaa dubbatta. Nyaachaa jiraas yookaan kofallu ni cam godhamu. Inna qophii bashannana dhugaa hedduu takka irraa barattu akkasuma immoo itti bohaartu jechaadha. Boodafillee mudannoo keessan akka carraa daandii yoo nutti nu fide irraa kan barannu nu barsiisuu dandeessu jechaadha. Keessattuu shamarroota yoo miitanii beektanis yoo isinillee miidhamtanii beektanis maal falaal ture? Ay ara Yaadatti gala yaadachaadha. Miidhamummaa sammuu qaamni isaa iyyuu ibsa baay'ee uffataadha. Miidhama naan beektaa madaasaatti buundee. Kanaafiyyuu akkasiin jedha hordoftoota chaanaalii kootii. Hedduutu akkasiin jaaladha hedduutu akkasiin kabajaa yeroo gaarii naaf qabaadha viidiyoo biraatiin ammoo walitti deebinutti viidiyoo kana laayikii godhaa maamila koo ta'uu hunda gatinaa siniin jedha waa hedduu walirraa barannaa kallattii kamiin wal bira jirra siniin jedha turtii gaarii baay'eedhaaniidha. Bye bye.